Odeeffannoo kenna sekondii dhibbaa waliif TV irraa simbira dhaqqabanidha. Baankiin addunyaa Itoophiyaadhaa fi doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.7 liqeessee jira. Liqaan kunillee ammoo dhiyeessii babal'ina bisaanii fi elektirikaa fi akka oolu barruun zeerootiirsii ministeera maallaqaa federaalii obeeffachuudhaan gabaasee jira. Naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa keessatti hawaasni jijjiirama biyyaalessaa ka hoggansa muummee ministeera federaalii Dr. Abiy Ahmediin argameef deeggarsa hiriira baanii mul'isanii jiru. Magaalota akka Addasee, Kombolchaa fi Sokotaatti hiriirri kun bal'inaan kan gaggeeffame yoo ta'u godina addaa saba Oromoo magaalaa Kamisee fi aanaa Dawaa Cafeetti illee hiriirri akkasii kun gaggeeffameetii jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ganna 78ffaasaa guutuu sababeeffachuun Masir Kaayirootti balallii addaa godhee jira. Balalliin addaa kunillee ammoo jalqaba bara faranjoota 1946tti Asmaraa irraa gara Kaayirootti Itoophiyaan Roophilaa 5SC47 jedhamuun geggeessite yaadachuu fi kan geggeeffame ta'uu odeeffannoon daandii qilleensa Itoophiyaa irraa arganne ni addeessa. Gareen beesee fudhachuudhaan mootummootaa fi loluu kan Raashiyaa man'eeffatee Wagner Military Group Afrikaa keessatti illee dameessaa babal'ifachuuf jecha loltoota filataa jiraachuusaa miidiyaaleen gabaasanii jiru. Gareen kun biyyoota Afrikaa keessatti illee damee babal'ifachuuf yaada akka jiruu fi Maalii keessatti ammoo buufata guddaa akka qabu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Zimbabween ammoo qaala'insa jiru garmalee ol deemaa dhufe sababeeffachuun maallaqa haaraa ziig yookiin ammoo Zimbabwe Goldii jedhamu hojiirra oolchuudhaaf maxxansitee jirti. Sekondii dhibba waliif TV kasinitti himaa ture immoo Hamboruu Mashiiti.